Akkam nagaa wayyaa nageenyi kiyya Seenaa dhaqqabu isiniin jedha. Yaada gabaabaa tokko isiniif hima jedheetiin isin gargaara jedhee abdii waan qabuuf dhufeen jedhee. Yaadni sadan waa sadii irratti dubbadha. Tokko maal godhuu qabna kan jedhu. Lammata rakkoo Saudi Arabiyaa keessatti deemaa jiru hidhamtoota irratti maal godhaa jirra maal jal'isne kan jedhullee. Walumaa galtee ammoo just wantuma adda addaa kan deemaa jiru qabxii sadan kanarraan dubbadhee wanta adda addaa jedhu torbee dabre kana keessa Ethiopian Human Rights Commission Oromoo waraana OLA nama 200 olattee si jedheetiin addunyaa waliin ooftee sun ammoo eessa dhaqee jira akkamitti nu miidhaa jira kan jedhu kanneen irratti dubbadha. Garuu san duratti qabxii kannan sadiin duratti waa tokko lama isinitti dubbachuun barbaada. Jalqaba irratti sagantaa tokko jimaata kana sa'aatii lamaaf walakka ta'e lamanatti fakkaate treeningii warra dhaaba UNPO jedha wajjini treeningii advocacy kennaa jira warra Yuuroopiif keessattuu warra Yuuroopiif jiru jechuudha. Akkamitti sagalee ofiif ta'an kan jedhu treeningiin kun karaa 7-5 deema. Isna nama baay'ee miti teessoo nama 20-30 qofatu jira. Namoota 20-30 sanillee namoota argine qofatu hin ta'in namoota community keessatti dalagu namni community ka beeku jechuudha. Register gootanii register boodammoo verify gooneetiin koodii kennee seentanii jechuudha. Treeningii 7-5ti. Warri kuwwan ammoo yaadattan warqaa tokko ollaan baasee ijoollee Yuuroopiitii fi dargaggoota 3f dargaggoota 2 ture dargaggoota 3f carraan baname ji'a kan dhiiseen guyyaa 6 fi France deemanii treeningii argatu jiran jechuudha. Dargaggoota sanii maqaa jalaallee isiniif himna. Hopefully kaayyoon sagantaa kana ijoolleen tun barumsa barattee Oromoodhaaf sagalee haa taatu Yuurooppii keessatti jechuudha. Dhaabuma kanatti achitti illee France keessatti barsiisaa ka scholarship kan cover godhu European Councilidha. Mootummaa Yuurooppii Councilii dargaggoota irratti kan jedhu jechuudha. So anyway sagantaa lama dubbadhee tokko ka jimaata kana online provide goonu jimaata kana jalqaba hanga jimaata 5 deema. Register godhaa isiniin jechuu fi kun immoo dargaggoota Yuurooppii kan register gootanii resume ergitanii jettan hedduu galatooma. Naannoo Yuurooppii kana keessatti nutillee jabaa Yuurooppii wajjin numa dalagnaa garuu warra Yuurooppii barbaannaa so san mallee isinitti himuu jechuudha. Kan biraa immoo Facebook kiyya pejin tokko maqaa kiyyaanii nama karaa 90 qaba. Waan qabu qaba. Yeroo baay'ee namni achitti ergitanii pejin kun kan keetii pejii lama qabdanii jettanii pejin biraan hin jira kiyya ka laakna jalaa ta'e ka 280 kana keessaa qabu suni kiyyumaa garuu laak ta'ee jira waggaa dabreetii so Facebook live bakka jedhu kanatti agartanii jettan kuni pejii kiyya ka dhugaatii jechuudha. Ani yoo asirratti dhufeen argaa jirtanii. So kaawwani tokkollee karaa 30 qaba 30 tokko 20 qaba. So please citii waan adda addaa citiin erginaa isin jechuu barbaada. Warri kunillee Oromoodha otoo dhiisanii hedduun gammadee jedha. Anyway kanneen lamaan sadan kana dubbadheetiin qabxii asitti bahee fi waa lama sadiirraa isin dubbadha isiniin jedhe tokko akkamitti of qarqaarraa lammata waa'ee Saawudiirraa sadaffaa immoo just generally ilaalcha addunyaan waan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana maal fakkaataa kan jedhu isin dubbadha jechuudha. Gaafii babaa'inaa fi miidiyaa adda addaatiin dhufee gaafii sana kan gaafatanii godhaa kun ammoo gaggabaabummaa isinuma akka irraa waa barataniif isinitti himaa jira jechuudha. Okay. Yeroo baay'ee wanta kun dubbisee jedhama biyyaan jiru kana keessatti paartii Dimokiraatii fi paartii Rippaabilikaanatu jira. Paartii Dimokiraatii jechuun technically seeraa kan hiyyeessaatii kan dubartii fi minimum wage gatii kana eda'uu barbaada shamarranii mirqaamsii irratti akka mirga argattu akkasumas immoo hiyyeessaaf walfeerii adda addaa kennuu barbaada. Magaalaa xiqqoo keessa kan jiru harka guddaadhaan uummata adiidha. Uummata adii keessaanii magaalaa xiqqoo keessa waan jiraadhee jiruuf uummata adii keessaallee uummata hedduu hiyyeessatu jira. Qabaataan magaalaa guddaa keessa jira jechuudha. Haa ta'u malee agartanii jettan uummanni magaalaa ala jiru harki guddaan Rippaabilikaanii voot godha. Maaf Rippaabilikaaniin suni warra kana mataa nyaattee mataa dhiqxeetiin korporeetii mataa dhiqee akka intarestii ofiirratti namni voot oppose godhu godhee jedhe jechuudha. Maaf kana kaase Oromoon maal qabdi? Qabeenyi guddaan ammatti yeroo qabnu akka saba gabroomee tokkotti qabeenyi gubbaan nu qabnu kan Rabbi nu badhaasee jedhe baay'ina nama kenna.
garuu akka baay'ina nama keenyaa saniin baay'ina saniin maal godhaa jira baay'inni keenya hedduu rakkuuf nu mudatee jira garuu baay'ina saniif maal godhaa jira nama baay'ee tamas keessa na dhaggeeffataa jirtanii yeroo baay'ee na argee jira namoota kummootuma hedduutu viidiyoo kiyya illee ilaaltanii jettan ani hawwiin kiyya wanta ilaaltan kana keessaa maal keessaa argattanii because namni waa dubbatuu fi takka waa isin gurguruu fi takka waa isin barsiisuu fi kun immoo entertainmentii ani waa gurguraa hin jiru hojii entertainmentii irra hin jiru so waa akka irraa fudhattanii barbaadamu kana jechuun maalidha wanna isin hin taane tokko wanna oromoo hin taane tokko share hin godhina like hin godhina miidiyaalee ta'e kama fe'iyyuu haa ta'u because waan hamaa yoo dhageettanii spread gootanii jettan isa sagalee ta'aa jirtan isin of gaafachuu qabdan jechuudha ani eenyu wanta share godhu wanta like godhu wanta daawwachaa jiru kun eenyuun qarqaaraa jira yoo isin qarqaarii yoo interest oromoo qarqaariin ilaalin hin sharein kaan baatiif harkan dhahin kaan baa because lakkoofsi kan kee akka share gootu akka ilaaltu kuni diinaaf sagalee ta'a kan kee gadi qabee kan kee bira namatti amantu dhaabatti amantu qarqaari wajjin dalagee jedhe so don't share something you don't agree wanta nama arrabsammoo arrabuma callaa kooflaa fi sharing godhina gaarii miti because sagalee ta'aa fi jedha wanta goonu ammoo otoo hin godhiniin duratti laalu gaafachuu qabna wanti kun ana na fayyada okii ammoo namoota peejii keenya wajjin hiriyoota ni fayyada jennee of gaafachuu qabna kan biraa ammoo yeroo baay'ee rakkoon oromoo irratti waan hin argee jedhee oromoo qofaaf ilma namaa irratti yogguu rakkoon tokko guddatee jedhu hamilee nama kutee jedha don't get overwhelmed don't get burden jechuun maalidha abdiin kutinaa jechuu kiyya keessatti akka oromootitti akka oromoo mootummaa guddaa wajjin haasootti akka oromoo waan ameerikaan ilaalcha ameerikaan oromoo irraa qabdu beeku tokkotti ammallee ta'u bookallee dubbisee argeen jira this is the best time for oromoo mirgaanis korii bitaanis korii tuni yeroon teenna abbaan fe'otoo dhufee tuni yeroon teenna jedhaa jiru make sure jijjiiramni kun dhufu jijjiirama qandamara qabatee jijjiirama Itoophiyaa guutuu Oromoo guutuu ta'uu qaba wal hatu wasosobuu shortcutii deemuu dhiibuu qabna jedhaa jirra malee jijjiiramni kun otoo ani har'a badee jedhe otoo ani ollaan dhaabbatee jedhe jijjiiramni Oromoof dhufee jira Oromoon yeroo isaa geettee jirti addunyaan agartee jirti Europe irratti illee marii warra Europe irratti amma itti aanaa vice presidentii European Human Rights Commission hedduu nama walitti dhiyaannu hedduu wargee adda darratti illee dhufnee jira baroonni adda addaallee kabaa'uuf deema maaf oromoon dhageenye kan jedhu I'm pretty sure yeroo baay'ee miidiyaatti illee na gaafattu anillee ibsuu yaalee jira rakkoo guddaa nevertheless rakkoon keenya rakkoon Itoophiyaa dhagahamee jira jijjiirama namoo dhufuutu jira jijjiirama kanatti yeroo marayyuun wacuu injiramti haasawatu wanti wacuu hin dandeenyu kanaaf hadha harka oofnaa kanaaf harka dhoofnaa we have to be really objective jechuun maalidha wanti goonu tokko irratti dhaaba qabaachuu qabna maraafiyyuu harka dhoofuu hin dandeenyu piifi harka dhahaa kanaaf illee harka dhoofuu hin dandeettan da'uun qabdan because gaafa sanii akkuma bishaan gabatee raasii achi jennaa jechuudha kun ammoo overwhelming ta'inaa isiniin jedha kun ammoo akka malee hin gaddina hamileen isin jabinaa isiniin jedha because ilmi namaa sometimes yeroo hunda dhibee jedha ammatti this is the akkuma dura isiniin jedhe this is the best time akka oromoo tokkotti waanin walgahii adda addaarra waanin taa'uuf waan quba qabuuf isiniif hin jedhaa jira jijjiiramni dhufuu kun jira ammoo jijjiirama maraa hammatuuf malee akkuma amma jenne jijjiiramni kun kan oromooti isin jechuu barbaadee jira kanaafiyyuu diina sagaleen ta'ina nama arrabsuuf piippiidhaaf sagaleen ta'ina waan piippiin barreessitu sheeriin godhina illaalinaa dandeetta ilaaltanii bareeda achumatti dhiisa garuu sheeriin godhina sagaleen ta'ina isiniin jira qabxii lammataa irratti kan hin dubbadha isiniin jedhe waa'ee warra saawudii hidhamtoota saawudii irratti jechuudha waa'ee saawudii jalqaba irratti qabarreessinee quba qabaannee jenne wannaa irratti jechuudha waggaa dabre juulaay immoo akkana irratti yeroo sani ambaasaadara kaangoo irra turellee dubbisnee hidhamtoota kumoota heddumaa akka mana jirtu dhageenyee ture hedduu garaan nyaata haa cadhisnuu maal goonee maal haa goonuu jechuudha akka ollaatitti illee imbaasii saawudii asitti amma toon ta'e mee keessallee sheekoleen misootaa jiran adda addaa nu gaafatanii xalayaallee jechuu kiyya barreessinee jira imbaasiin asiis extremely hin deebisan namaa wanta akka hin dubbatanii saniif rakkanneeti kanaafiyyuu akka biyya alaa kana jirrutti iyyinee ol keessa iyyuu qofa toon ta'ini obviously mootummaan aangoorra jiru mootummaan PP ambaasaadar biyya san jirullee silaa rakkoo akka baqataa tokkotti nama beeku rakkoo akka qabsaa tokkotti waggaa 20-30 qabsoo Oromoo keessa qature tokkotti har'a silaa isin dubbatuu qaba inni yoo dagatee jedhee suu kan irratti dubbataa jirra wanni godhaa yaadaa jiru tokko keessatti Twitter campaign godhuu jechuudha
maaf sinirra kaasee sinin jedhaas fakkaata akkuma hamilee qofatu hin ta'in ummanni Oromoo kan Saawudii keessa jirtan kumaatama Saawudii miti biyya Middle East ka jiru barkummaaf deeta tokko argee jira barkummaaf 2014 ummanni Saawudii birrii maatiidhaaf erge doolaara miliyoona walakkaadha. Doolaara miliyoona walakkaadha. Waggaa tokko keessatti Saawudii qofarraa kan dhufe jechuudha. Qabeenya guddatu Saawudii irraa gara maatii kennaa ergamaa mootummaan Itoophiyaa akkatti fayyadamu jechuudha. Tiwiitara kana wanni godhaa isinitti himaa jiruu fi wanti Oromoon qabdu inni guddaan baay'ina kana waan qabdaniif uummannoonni Oromoo kan Saawudii keessa jirtan kan Middle East keessa biyyoota adda addaa keessa kan jirtan wanni ani isiniin jedhu Twitter account banadhaa kaampeenii gunu kana keessatti tirmaadha. Facebookii Oromoo qofatu laalee jedha. Oromoo qofatu because namni akkuma isin dhiyaatan afaan Oromootiin dubbachaa jira. Namni dhagahaa jiru nama Oromooti. Twitterii gaafa tweet goonu ammoo addunyaa guutuu dhageessisna. Imbaasiin Saawudii akkasiniin jedhe rakkoo waan qabu isiniin jedha. Dhalaa adda addaa keessaa ni barreessina. Because ol baanee iyyinee bu'aan qabnu jecha sanii fi sanuma akka nam tokkotti isin dubbachuu barbaadeetiin. Ka sadaffaa irratti kan dubbadhee jedhu torbee darbe keessa Itoophiyaan Human Rights Commission akkanatti waraanni OLA nama 200 ol ajjeese ka jedhee achirra warra san irraa fudhateetiin Washington Post dhaab miidiyaan ka jedhu hunduu gabaasee jedhe. Wanti tokko kan namni keenya baane hin beekne maal isinitti fakkaate dhugaan advocacy tokko ka godhamu gaafa rakkoon dhufte gaafa balaan bu'ee qofa iyyiin isaanii miti gaafa rakkoon hin jirre dubbatuudhaan kan amma sababaa kana kan hin kaasee jedheefi nuti haa cadhisnu malee nuti waa'ee Tigraay irratti halkanii guyyaa haa lallabnu malee nuti waa'ee kara waraanaatti fokkasee haa goonu malee diinni keenya nafxanyas ta'e garee warra kaawwanis ta'e garee PPs ta'e hundi hummartinu every day 24 hours Oromoon bineensa jedhani hardhaan tanatti illee statement miti Itoophiyaa Human Rights Commission baasisanii fuudhanii deddeemutti jiran. Isinii warroonni daawwattan ka biyya Ameerikaa biyya Yuuroop keessa jirtan akkamitti kaampeenii kijibaa kana kaampeenii dhugaarraa fagoo jiru hoo yaadatan ta'an Imaanu'eel Wandimuu mucaa Oromoo ka ajjeesan ni yaadattanii jidduun keessa isinii makee dubbadhaa jechuudha. Imaanu'eel Wandimuu Oromoodha. Garuu ani walgahii irratti ija kiyyaan argee jira. Nama kana Oromoo miti Amaara jedhanii akka Oromoo Kiristaana ta'e ni beektanii kiroositti godhanii Oromootu ajjeese jedhanii himatanii jiran. Yeroo baay'ee Oromoo ajjeesanii ofumaa dammoo reeffa isaanii himatanii jiran. Yeroo jalqabaatiif OLA'n riippoortii diteeyil jedhee baasee jira. Katabbii inni riippoortii san fudhadhaatiin dubbiin Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun Oromoon ka godhaa jiru ta'uun ta'in kan Oromoo irratti ta'aa jiru yoo isin hin dubbatin dubbiin kun fudhatamee ammoo laaltanii jettanii waa'ee lola naannoo Tigraay irratti deemaa jiru amma Ameerikaan calistee jirti. Mee achi bira dabraatiin eeggadda torbee dabre jimaata musambatanatti fakkaate UN irratti yoo dubbatanii jedhan akka gareen TPLF warra nama qarqaaru humanitarian assistance nama godhu ajjeesetti dubbatanii jiran. So garanaan mootummaa Abiyyi haamaatu jira. Garanaan warra kanallee fuullitti badaa jira. Suni waan sirriitti keessa seenee dubbachuu barbaade otoo hin ta'in poointii isinii kennuu barbaade. Oromoon kana keessatti bakka maratti du'aa jira. Lafti isaa irraa saamamaa jira. Otoo asitti waraan irra jiru nafxanyoonni Amaaraa mootummaa PP hojjetaniitiin nama keenya ajjeechaan irraan duune. Every day shanii jedhaniitiin akka bineensatti namni keenya salphataa jira. Akka bineensatti du'aa jira. Saawudii keessatti otoo namooleen kunniin saba biraa taate otoo namooleen kunniin ergamtuu OPDO taate silaadha akkanatti rakkatanii jira. Yemen keessatti ampireeshuun namni baay'ee dagatanii jirtan. Nullee waan dagananitti fakkaata qalbii keenya keessa jira. Namni keenya 500 akkasitti du'ee warroon akkasitti kalaa irratti rakkataa jira. Sagaleen jira raaffatamee jira. Kana ka godhuu dandeenyu maalidha? Yaada keenya kana Facebookiin bakka dirree Oromootti ol geettu. Facebookii qofa otoo hin ta'in especially Twitter kaampeenii yoo jiraate kaampeenii keessatti hirmaadha. As keessa nama akkuma oltu jirtanii isin hundinuu Twitter accountii bantanii Twitterii ollaa irratti follow godhaa. Kaampeenii irra dalagaa jirti ijoolleen hopefully weekendii kana sa'a 24 fi kaampeenii kana irratti godhuu deemna akka addunyaan dhageettuu jechuu wanti Saawudiin godhaa jirtu kana jechuudha. Sidattuu kan mootummaan angorra jiru mootummaa bineensaa mootummaa diina Oromooti Oromoo irratti kan xiyyeeffate suni shakkoon qabu. Kanaafiyyuu waan kana irratti xiyyeeffadhaa uummanni keenya sagalee ofiif ta'a sagalee uummata Oromoof ta'a gaafa rakkoo qofa gaafa balaan bu'e qofa dhufnee yoo dubbannu namni dhagahu hin jiru. Diinni keenya halkanii guyyaa namni keenya asii achi odeessina malee diinni keenya halkanii guyyaa Oromoon waraqaa eeggadda Human Rights Commission baasisan
miidiyaan guutuu baasee miidiyaa irraa fudhatanii bakka ofiisa maratti Yurooppii fi Ameerikaa kan hin beekurraa isinitti himaa jira. Olii gad deemanii kun akkanatti OLN nama fixaa OLN dhaaba terroristiidha. OLN biyya saniif nagaa hin buusu kan jedhu. Kanuma isiniin jedha waa'ee bor miidiyaa irratti interveen qabame isa irratti dubbadha waa'ee maaltu deemaa jira akkamitti Ameerikaan laalaa jirti kan jedhu irratti kaan ammoo kamarii yeroo marayyuu rakkoon biyya kana keessa jiru mariitti furamuu qaba marii qofa abbaan fedhe yoo du'e dhumni isaa marii ta'a so uummata keenyallee kan mootummaa PP bira jirtanii kaachitti nama keenya ficcisiisaa jirtanii yeroo hundabree jira nama keenya ficcisiisna gumaanta hadhaa dhiisii takka leellee hin baati irratti hedduudhaan keenya waa hedduu irratti dalagutti jira Africa Human Rights Commission African Human Rights African AU ni beektanii Commission Department akkuma UN qaba isarratti illee dalagutti jira akkasumas UN wajjin illee isinitti dubbadhee jira daddala so asbaanii haala labuudhaan malee in a daily basis kanneen kan irratti godhaa jirra kanaafiyyuu warroonni Saawudii keessatti akkana rakkatanii booyaa jirtan isiniif onneen ta'een isin bira jirti garuu wanna sitti baanee ijinee wata akkasiniin goonu jenneetiin Twitter irratti kaampeen irratti hirmaadha bakka bu'aa bakka sagaleen teessan gurri keessan laayikiin keessan sheeriin keessan bu'aa qabutti achi dhaqaa PP nama rabs biratanii sheeriin godhina gurra hin ta'ina lakkoofsa hin ta'inaa fi ja'a hin ergamtuu hin ta'inaa fi kanuma isiniin jedheetiin gargar bahee jedha mallee deebi'eetiin dargaggoota ta'inaa yoo uummata keenya qarqaaru barbaadanii jettani warmoonni yookiin gaddiisa qofa ta'uu hin ta'in dalagaadhaan qarqaaru qabdanii yeroo rakkoon kennamu gaafa rakkoon balaan bu'ee iyyeessa gaafa sana namni dhagahu hin jiru gaafa ammaa kan tasgabbiin jirtu continuously advocate godhaa isin jechuu barbaada kan maafi nagaan naa ta'a.